Jireenyi wanta hin beekne barbaaduu yookaan soquudha. Barbaaduu dhiisuun jiraachuu dhiisudha. Fakkeenyaaf simbirroon tokko ganama kaatee eessaa nyaata ishee akka argattu hin beektu. Wanta nyaattu argachuuf asiif achi deemtee osoo erga soqxee booda wanta barbaaddu sana miila ishee jalatti argatti. Gaafii osoo waan nyaattu soquu baatte akkasumaan iddoo bulte sana ciistee waan nyaattu ni argatti? Kanaafuu barbaaduu dhiisuun jiraachuu dhiisudha kan jenneef. Egaa jireenya kee keessatti barbaaduu dhiisuun jiraachuu dhiisudha erga ta'e maaliif jiraachuu hin barbaadde? Egaa jiraachuu barbaadde erga ta'e ganama hirriibaa kaatee kaayyoo kee tartiiban waraqaa irratti barreessitee isa guddaa yaadde galmaan gahuudhaaf isa kaayyeeffatte hunda bira gahuudhaaf egaa yaaddee booda barbaaduu yookaan soquun sirra jiraata. Egaa soquudhaaf asiif achi kallattii danda'ame hundumaan kallattii kaayyoo sana barsiisu hundumaan deemtee barbaaduun soquun kee akka argattuuf akkuma simbirroon ganama hirriibaa kaatee asii achi barreessitee bitaa mirgatti kaaba kibbatti eega barreessitee booda dhumarratti firii jireenya isheetiif ta'u yookaan laaqana guyyaa isheetiif ta'u miila ishee jalatti argatte. Atis milkaa'ina jireenya kee keessatti barbaaddu eega barbaadde eega ifaajje asiif achi erga fiigde abshaalummaadhaan erga yaaddee booda kan galmaan geessu waan ta'eef barbaaduun kee baay'ee barbaachisaadha. Egaa isa hawwite isaati yaaddu baay'inni kee galmaan sii ga'a waan ta'eef egaa guddaa yaaduun isa yaadde immoo barbaaduun yookaan soquun sirraa eegama. Namoonni tokko yommuu hojjetu yookaan namni tokko yommuu waa hojjetu kanaanis nan hojjedha kanaanis nan danda'a jedhu. Erga wanta faayidaa qabu hojjechuu osoo dandeechee kana kan hojjettu maaliif si hin ta'in? Egaa wanta hojjetame kana kan hojjete si maaliif hin ta'in? Egaaf gaafadhu. Yaadonni keessan yoo guddatan yookaan gochi keessan raawwiin keessanis ni guddatu. Yaadni kee guddaa yoo ta'e yookaan yaada guddistee kan yaaddu yoo ta'e raawwiin keessanis yookaan galmi ga'umsi keessan ni guddata. Bu'aan wanta oomishtaniis ni guddata. Ammuma irraa osoo yaaltanii har'uma garaagarummaa isaa adda baafattu. Kanaaf guddaa yaaduu jennee yeroo hunda kan dubbannuuf bu'uurri jiraachuu hubannoodha. Bu'uurri haa hojjechuu beekuudha. Guddinaaf milkaa'ina keenya hamma yaadota keenyaa wal qabata. Egaa xiqqaa yaadna yoo ta'e iddoon keenyas akkasuma guddaa yaadna yoo ta'es iddoon keenyas akkasuma waan guddaa yoo yaadne hayyama rabbiitiin milkaa'ina guddaa arganna. Waan xiqqaa yoo yaadne garuu milkaa'ina itti argannus hanguma xiqqaadha. Egaa wanti isin hojjechuuf yaaddanii fi sammuu keessatti fakkii isaa kaastan gara fuulduraatti dhugaa ta'uun jireenya keessan ijaaruu danda'a. Kanaafuu galma guddaa ga'uuf wanta guddaa yaadaa. Har'aaf kan qabanne nu gahaa. Yeroo gaarii guddaa yaadaa guddaa hojjedhaa. Ammumarraa tarkaanfii jireenya keessan boruu isteeppii tokko jedhaa eegala. Yuutuubii kana sabiskiraayib gochuun faana ta'a.